Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwusii akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwusii. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaa aanaa Liibaanii fi lixa Harargee ana gammachis keessatti waraana faashistii PPT kan jedhuun humnoota wal makootaa raayyaa biyyattii dabalatee hedduu isaanii du'aa fi madoon adabu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gabrummaa uummata Oromoo irratti hidda gaffageeffatte hundeedhaan buqqisuuf qabsaa jira kan jedhu qawweedhaan koloneeffattoota gogombisaa jiraachuu kan beeksise. Dhiheenya kana ammoo humna haaraa godinaalee Oromiyaa irratti ammoo murni bilisiginnaa raabsaa tures humnoonni kun jajjabee WBOdhaan akka gaariitti ammoo qolatamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Duula akka haaraatti mootummaan Abiyyi Ahmad jalqabe kana abdii fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo kaleessarraa eegaluun kibba Oromiyaa aanaa Liibaan gandoota garaagaraa keessatti waraana maafiyaa Abiyyi Ahmad maqaa duulaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO barbaaduuf socho'an irratti tarkaanfiilee ilaalessaa fudhatee WBOn humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaan kan lakkaa'aman barbadeessuudhaa fi 80 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu WBOn kibba Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaa lola kanarratti isaan mudateenis ammoo waraana isaanii danuu konkolaataa jahan reeffa isaanii madoo isaanii gara magaalaa Nageellee Booranaa galfatanii akka turanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ifoomsee jira. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn warreen dirree Jaal-Elamoo Qilxuu irraa akka abbaa isaanii diina gogombisaa jiran ammoo WBOn zoonii har'aan tanas caamsaa 10 akka bara 2023 ganama irraa eegaluudhaan hanga halkan kanaattis godina lixa Harargee aanaa gammachis bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu isaanii barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Yeroo gabaasni kun qindaa'utti ammoo lolli itti fufee kan ture yoo ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaatii fi gama kaanii zoonii kibbaa injifannoo guddoo argachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessanii akka jiranis imanii injifannos labsachaa jiru. Mootummaan ammoo kanarratti waan jedhe qabaachuu baatus callisumaan lolasaa itti fufee jiraachuunis imamaa jira. Lolli guutuu Oromiyaa keessatti deebuun akka haaraatti dhohe WBO fi mootummaa gidduutti jabaatee kan itti fufe qondaaltonni mootummaa bilisiginnaa damee Oromiyaa ol aanoo ta'anis lola kana hoogganuudhaaf duula jabaa bananii kutaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoota mootummaatii wajjin bobbaafamanii jiraachuunis imamee jira. WBOnis ammoo haaluma gaariin isaan keessummeessaa akka jiruu fi hedduu isaanii akka baala mukaatti harcaasuudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii godhaa jiraachuus beeksisee jira. Yeroo ummanni Oromiyaatti nagaan akka bu'u abdiin eegaa jirutti wal waraansi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti gaggeeffamu jabaataa dhufuun yaaddoo uume. Odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garaagaraatti ba'aa jiran akka mul'isanitti iddoo hedduutti lolli humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira. Kana malees mootummaan humna waraanaa guddaa gara iddoowwan sochiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn bal'inaan keessatti mul'atu lixa giddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuun beekamee jira. Maddi odeeffannoo keessoo mootummaa akka ibsanitti hoggansi mootummaa sadarkaa Oromiyaatti jiru caamsaa 3 bara 2015 irraa eegaluudhaan duula sakatta'iinsa WBO hoogganuudhaaf gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafamaa jiru jedhan. Iddoowwan lolli walitti fufinsaan itti gaggeeffamaa jiruttis dargaggoota qaama hidhate waliin hariiroo qabdu jechuudhaan adamsanii ajjeesuu dabalatee gaaga'amni ulfaataan
ummata nagaa mudataa jiraachuun himamee jira. Fedhiin ummata waraana marsaa biraa keessummeessuu otoo hin taane ammoo mariin eegalame itti fufee ija akka godhatu kan jedhan jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa. Qaamoleen wal waraansatti jiran adeemsa waraana marsaa biraatti isaan seensisu dhaabanii hatattamaan gara mariitti deebi'uu akka qaban gaafatanii jiru. Yeroo ummanni Oromoo fi hayyoonni beektonni bifa kanaan gaafachaa jiranitti WBO fi mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti lola itti fufanii jiru. Lolli yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru meeshaa gurguddoodhaan kan dabalame akka ta'ee fi humnoonni wal makoo mootummaa raayyaa ittisa biyyattii dabalatee poolisii federaalaa fi kanneen birootis lola kana gubbatti hirmaatanii WBO duubatti deebisuu maqaa jedhuu fi guutumattuu ammoo balleessuu kan jedhuun lola kanatti galanii akka jiran kan barame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis maqaa humna diinaa kana ofirraa deebisuu jedhuun deebisee humnoota mootummaa Abiy Ahmad haleelaa jiraachuunis himamee jira. WBOn lola jabaa dhiyeenya kana jiddu galeessaa fi lixaa fi kibba Oromiyaatti gaggeesseen injifannoos gonfatee akka jiru kan beeksise. Ta'us ammoo gara mootummaarraa lola yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanaan haga ammaatti wanti himames hin jiru. WBOn ammoo lola jabaa kibba Oromiyaatti gaggeesseenis humnoota mootummaa Abiy Ahmad danuu ta'an boojii akka jiruu fi iddoo isaanii akka barbadeesse kan beeksise. Akkasuma jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaattis guyyaa har'aan tanaa lola akkaan jabaatee humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira. Yeroo ammaan tana hawaasni idil addunyaatii fi ummanni Oromoo akkasuma hayyootaa fi gama kaaniin beektonni Oromoo waamicha gochaa jiraniin lola marsaa biroo akka haaraatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana qaamoleen lamaanuu dhaabuu akka qaban waamichi jajjabaanis darbaa jira. Nagaanarra ololamaa jiru. Kaleessa sagantaa siyaasaa iyyuu hin qabanii shiftaa har'a sun Abiyyi biran jiru. Maal jennaan sagantaa siyaasaa keenyaa beeka. Hin dubbatu. Sagantaa siyaasaa keenyaa beeka. WBOn isa irbuu sharafe miti. WBOn isa harra'ee bilajji'a gaafa shinniigaatti jaallan hooggantoonni ABO yeroo sana qondaalonni waraanaa wareegamanii sanan sharafne alaabaansaa sanuma heerrisaa seerrisaa sagantaan siyaasaasaa naamusnisaa kaayyoonsaa isuma sana akeeknisaas isuma sana kan irraa harca'e kaleessas jira harrallee jira sun ammoo hiddi sun hangam buqqaanetti baalli nurraa harca'e ofumaati simboo dhaba ayyaana dhaba surraa sana dhaba magariisummaa sana dhaba